abdiin hanqam ta'ee garaansaa ni jiraame waa dura bartan abdiin nama gaariidha waan hin fire na godhee naga geessu jira na wajjin magaalaa keessa deemee waan kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo kana jirra jannaa wajjin gigisa jannaa jechaadha amma iddoo kana teenee xiqqoo iddoo bashannanaa xiqqoo dubartoonni hedduun jiranii isin waraabnu iddoo kana teenee xiqqoo isin wajjin bashannanaa jirra jannaa dhaamsoo isii qabattee mee dhaamsa isiin naa qabdu laallee walii dachaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya Abdii Rabii Bineesi jenna. Abdii Asmaa jedhu qaban qabaatee abdii Rabii si qabu. Jannaan deemtattee mileessi cabeen. Yaadin ni jiraami namni wala manaan fedhee fi bakka fedhee ni gaya. Saniifuu jannaan biyyan biraa galtee hamileessi cabanii akkasumatti amanaa ni jiraami waada seentee takka cabsineessi kun. Ammas nana sinju jannaan deemtee jettee viidiyoo hojjechuun nama dhiisoo osoo hin ta'in hiriyoota fedhee wajjin ni jiraami namni hedduu jiru dubaroonni nama keessa jira isaan hojii deemtee akka hojjettu abdiin sirraa qabaa deddeemii viidiyoo mamaratu jannaan jettee viidiyoo malee jechuu osoo hin ta'in
namni biraatti hojii viidiyoo yaada fiddee hojjechuu dandeessaa yaaduma hundaa'u diraamaas ta'ee fuuloota ta'ee yoo hundaa'u nama hojjetan beeku hojjeta ofii irraa qaba qalbii hin cabini yeroo muraasa boodantillee wala karra yaa'ate dhufte yaa'an dhufe sarrabnaa beeka walirratti hin tamiin oolamtu saniifuu qalbii hin cabini hiriyoota keetti wajjin viidiyoo dalagii sin jedha. Ammallee waan sintuu namni jannaan sirraa qophee je'ee isaan gammachuu ta'e gadhaa'uuf mataa keessatti gadhaa'uu yookaan qalbii cabsuu Nisaan akka jedhaniin beekaa garuu ta'ellee ati hin dhagayini warra kan namaan kanneen waan namni sintuu hin dhagayini sin jaabbii hojjedhu waan namni sintuu hin dhagayin dura namaa hin deemin yaada namaa osoo hin ta'in mataa keessatti of hubantummaa qabaachuu qabda ati ofitti amanuu qabda waan namni sintuu osoo hin ta'in waan tokko gaatte yaada namni kan osoo hin ta'in yaada namaa hin deemuu qabda namni kan naan jee yaada kanii jirattee yaada ifii fudhattee jiruu hin qabdi ofii buluu jechuun yookaan ofitti amantummaa qabaachuu qabda. Waan namni siin jee jalaadee abadan fidduun. Siin ja'a takkana teeknoo keenya abdiin akkanatti itti dadhaabu jira. Ammas wanni siin gaafanfachuu qaba abdii. Namni akka abdii waan jirutti fakkaatu abdiin garaa nagayaati. Ini jira nama gaarii tokko waan nama fedhu na godhee nama wajjin magaalaa keessa deemee waan meeqa nu hojjetee viidiyoolee guutuu isaa isin himaruu baannu gumaash isin himaree jira viidiyoo sirrii ni agartanii isin ija hordofuu fayyaa. Abdiin nama gaariidha wallahi waan nama fedhu guutuu na godhee na hojjeta deemee garaa nagayaatiin ammas gaggeessee fi akka gaggeessu abdiin irraa qaba. Oguu gaggeessan fa'aa daruurii isin himara. Oguu gaggeessu dirqamatti isin himara. Naataatiin na ta'uu baattee isin himaree isin garsiisuu qaba. Abdiin hanqamta gaarii abdiin hanqamta garaansaa ni jiraami. Waa dura bartan abdiin nama gaariidha. Waan nama fedhe na godhee na gaggeessu jira na wajjin magaalaa keessa deemee waa hundi na godhee gaggeessu jira. Abdiitilleen yaade. Ammallee warri abdii jannaa si biraa kuttee jirti jettanii abdii mataa keessaa gad dhawuu yaada qabdan akka jirtan abdii ni beeka. Garuu abdii akkuma si biroo yaadu qabda leeni namni qaama wal bira jira qalbii wal bira jira akka akka kiyyaatti akkasiin fedha. Garuu qaama wal bira jiraachuu ni fayyaddi ta'ellee garuu namni qaama wal bira deemeef addaan hin bahu yookaan namni wal jiraatu wal dhiisee jechuudha miti. Saniifuu warri abdiin jannaa biraa kutatanii abdiirra muutii qabachuu yaada qabdan yeroo muraasa booda yeroo muraasa yoo kamture baate sadii akkana wal arguun keenya yeroo lamtu saniifuu abdii qalbii si qabnu.
baat ho beka jati yo namne sibabat ho Shurabi koma Shurabi diya Shurabi koma Odu nama tingara jabati mama Odu nama tingara jabati mama Auzani deru meka awale nupane Auzani deru meka awale nupane Maru mananya tawa awale nupane Maru mananya tawa awale nupane Inshallah jannah dira wai guna karena negara pesawat istirahat wai tawa awale nupane jannah dira